السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفونه ilmaan Oromoo bahaa fi dhiyaa jirtanu akkam jirtu nagaadha. Obboleewwan kiyyaa kanneen karaa chaanaalii kiyyaatiin hordofaa jirtanu arda viidiyoo hundarraa addaatti kan qabadhee dhufe tarii waan akkanaa kun isin toluu dhiisuu danda'a. Obsaan hojii qaftanii nas tola. Anyoonni yaada namatti qoodadhu dhabe isin tan qoodadha. Isinis immoo wal geessanii gizii as qoodattanii walitti qoodannu furmaaniin dhabamu. Jechuun ummata jechuun anumaaf isin malee nama biraatii miti. Kanaafuu har'a immoo viidiyoo wayiin qabadhee dhufe viidiyoo addaati. Yoo kan beektan ta'e bara 1977 bara 1977 yaani ani fati jiraachuun ni shakka. Bara 1977 hin jirru nuti. Yaani namni dhibu sin jiru hundin dhibu. Ifasinii ta'e tarii namni beeku namni yeroo sana jiru baay'ee ta'uu danda'a hedduu ta'uu danda'a waan kana murteessuu hin danda'ani. Barri 1970 yookaan bara 77 kan jedhamu bara 77 nutis oduu dhageenya abbootii keenya irraa dhageenya guddanne miti. Bara sana yoo tuutumaan ta'anii dubbatanii hedduu waan qalbii nama cabsu miti. Amma immoo garuu viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufe yaa ummata keenya yaa hawaasa keenya waan akkasii kana itti yaadanii gargaarsa du'aa'iidhaan nama gargaaruun baay'ee gaariidha. Mee viidiyoo kana suutaan qalbiidhaan caqasaa obboleewwan kiyya. Yeroo kana keessa yeroo jabduu yeroon kun yeroo jabduudha. Garuu nuti immoo waa biraa oofaa oollee bulla. Waa biraa olii gadii fiigaatirra. Mee qalbiidhaan warri viidiyoo kiyya caqastan kuni har'a ati yookiin namni baay'inaan tarii nama biyya biraa jiru ta'a kan na hordofu warri Itoophiyaa keessas baay'inaan na hordofu. Jechuun warra intarneeta fayyadamu na hordofaara. Warri intarneeta hin fayyadamne warri bilbiluma jaanan agarre hedduu jira miti Itoophiyaa keessa. Amma sadarkaa tokkoffaarra kan jiru yuutuubii kiyyaa Itoophiyaa warra Itoophiyaati. Warri intarneeta fayyadame waan nyaate bulu qaba. Yaani fayyaa qaba jechuudha. Intarneeta fayyadame yuutuubii ilaaluun waan bashannanaa ilaaluun waan nyaate bulus qaba nagaajee baroo jira jechuudha. Yaani gaarii jira jechuudha yaani. Inni qaba jechuudha. Garuu warri biyya alaa immoo maatiin biyyaa waa dhabullee maatiin keessa waa dhabullee waa qabna waa qabdu miti alhamdulillah dalagataatti inni qabdu maallaqa jechuudha. Taphaa wanti kana hunda kaasee fi asii har'a biyyoota biraa jirtu yookiin Kanaadaa, Ameerikaa ta'u biyya feetan Awurooppaa, Eeshiyaa ta'u biyya feeta yoo jiraattanii maatiin kee haati kee abbaan kee osoo waan akkanaa mudate otoo haadha kee ta'e amma warra akka ta'e kun haadha keenya abbaa keenya bara haadha keenya abbaa keenya dhiiga keenya taphaan tuma Oromoo ta'uu baate iyyuu saba biraa yoo ta'es nama guba kun garuu dhiiga keenya saba keenya kun jarri waa'ee siyaasaa irraa quban qabanu siyaasaas hin beekanu qubas hin qabanu dantaan qabanu siyaasaa kana maaliif jarri guddifatanii ilmaa ofii jiraachifachuu memmee viidiyoo kana faataatee haa ogeessantu mana mee dura bu'een viidiyoo isin agarsiisa malee mee viidiyoo kana caqasaa obboleewwan kiyyaa. Godina Gujii aanaa sabbaa boruu bakka jedhamutti haati daa'ima ishii utuu hoosisaa jirtu duutee argamte jedha. Sababiin du'a isheetii beeladha. Sababiin du'a isheetii hongee. Abbaan warraa abbaa daa'ima torbaa kan tahe du'a daa'imman kiyyaa ijaan arguudhaa narra hin jiraatu jedheetu dursee of ajjeese. Namootni 20 ol tahan sababii beelaatiin aanaadhuma kana qofa keessatti du'uu jiraattonni dubbatan. Namooti 12 du'uu isaanii immoo Buusaa Gonofaa mirkaneeffadhee jedhee dubbata. Kana miidiyaa irraa dhageenye. Kanaan dura walitti iyyaa turre, walitti dubbataati turre. Sabni kun birmataa hin qabu. Beela mootummaan akka meeshaa waraanaa saba kana dhabamsiisuu harka kennisiisuutti fayyadamaatti jira. Innee dubbataati turre. Garuu akka birmachuu qabutti hin birmanne. Egaa namoota 20 aanaa tokko qofa keessaa dhabneerra kan godina guutuu keessaa fi Baalee fi Booranaa Kamisee Harargee keessa jiru waaqni egaa gabaasuma kana wajjin wal qabatee namootni 18,000 ta'an gargaarsa namummaa hatattamaa barbaadu. Otoo nama sooshaal miidiyaa irratti mul'atina qabu osoo nama sooshaal miidiyaa irratti mul'atee jiruuti wanni akkanaa tokko mudate taanaan gadda guddaadha. Kun immoo garuu baadiyyaadha ganda baadiyyaa jiraatan namni sagalee yaraa rabbumaa haaliqa mal namni sagalee yaraa dhagahu hin jiru. Abbaan mana abbaan ilmoo isaa waa itti kennu dhabee taa'ee beelasi ilaalee utuu inni jiru daa'imni namni guddaa adda miti. Osoo inni jiru isiin beelaan fuuldura isaatti du'uurra namni guddaaniif daa'imni obsa wal caalani daa'imni daftee duuti.
akkuma wal caalanuu dafteeti beela dandamataa ka daa'imni beela dandamattu namni obbeeku immoo beela dandamachuu danda'a. Wajjiniin tun taa'ee ilaaluu duutee hin badini beelaan jedhee waan itti kennu dhabee duutee hin badini jedhee waan itti kennu dhabee of ajjeese dura bu'e abbaan ilmoon isaa garuu hin hafne aana tokko isaa nama 20 du'e sababa beelaatiin. Akkuma mucaan haaraa dhageessanii BBC barruu BBC kan argaa jirtan namoonni hedduu dabarsanii jiran garuu wanni kun haadhaaf abbaa haadha kootiif abbaa kee yookiin haadha kee hin taaneef calluma jedhamee ajandaa taa'uu godhiifameetuma zimmi jedhame malee garuu osoo anaaf si ta'e osoo nuti maatii kee bira jiraatte otoo ati haadha kee bira jiraatte jettee hoo tayyib itti deebina haati waan itti kennitu dhabdee tabaan haati harma yoo hoosiftu ni beektanii miti. Haati harma yoo hoosiftu yoo beela qabaatte ilmootti kennuu ittiin tolu hin guba garaa keessa akka ibiddaa guba haadha keenya biratti guddanne miti ma haadha keenya biratti argaa guddanne miti ijoollee xixiqqoo ofirraan qabdanuu isin akka ibiddaa garaa keessaa guba dhiiga siiti waan ta'e jennaan isin beelaatee otoo gubattuu ilmoo bagageetu dhabde ilmoon itti boosti waa beettiire harma afaan keessee haati rafte wajjiniin. Barreeffama BBC kana warri dubbiftanii warri dubbisuu baattan immoo BBC dha qabarree haati BBC dha dubbisaa kan guyyaa lama dura gadhiifame miti la kaleessa gadhiifame natti fakkaata barruun sun harma itti kennitee achumatti haati raftee wajjumaan achumatti hafte beelaan achumatti hafte haati ilmoon kun gizee keessaa hodhaa dhiiga hooti dhiiga baha hin beektaniiti mana yaalaa nam tokko doktoroti siixanii waan kana hin beektanu gizee hodhaa itti maalitti deema dhiigni adiin aannan adiin gizee dhume silaa kana keessaa waan hedduun haasa'an doktoraa miti malee waan hedduun isin itti fakkeenya kaase dhiigni diimaa adiin wagga dhume gara adiitti dabarfata haadha hootee achumatti duute subii gizee kaatu haati duutee jirti ilmoon hodhaa jirti kun immoo garuu taarikaa miti fiilmii miti waan duraan dabarfatee miti Oromoo keessa saba keenya keessa dheengedduma ta'e. BBC kun akka mucammaa argaattan walirkaa fudhanii haasa'an egaa namni tokko namni qalbii dhukkubsatan maatii jiraate namni Oromoodhaaf qalbii dhukkuba qabatan namni rakkataaf qalbii dhukkubsata qabatan yaa hawaasa keenya akkana namni diddamni waan nyaatu dhabee inni kaan of ajjeese ilmoo isaatti waan kennu dhabee ilmoon baqattu dhabdee yaa obbolee
bilbilata daanjii dhiifama. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaas ta'e itti gammadu waan kana. Kullaa shakka fi zaalika shakkii tokko maleedha kun. Kanaafuu nuti immoo warri viidiyoo kana dhageessan karaa miidiyaa hundaatiin ajandaa godhachuudhaan karaa miidiyaa mootummaatti iyyuu miti mootummaatti iyyaa ooltee bultu bu'aan takka hin jiru iyyoo feete hin jiru bu'aan takka mootummaatti iyyee bu'aa argattu hin jiru rabbumaa fi namoota maallaqa uummataa sassaabee achiin ga'uu danda'u nyaata bituu fi danda'u bakka sanatti nyaata geessuu fi danda'u akkasitti yookiin mootummaa addunyaatti jechuu waan akkasii yoo danda'ame malee mootummaa keenyatti mootummaa Itoophiyaatti jechuun waan takka samaa itti asii dhugool saree caraqaatti duttuma maal jedha Oromoon gizee mammaaku faayidaan qabu itti gammadan jarri ummanni kana beela'uun ummanni jireenyi qaala'uun akkana itti gammadan kuffisanii ummatoof jala galchuuf jechuudha gabrummaa jedhan sana beektamiti mootummaa abbaa irrummaa jedhan sana beektamiti abbaa irrummaa sana akkasi kaayyoon mootummaa akkasi of jalatti kuffisanii ummata akka mootummaa Kooriyaa kaabaa kana beektamiti callumeeri booy mootummaan Kooriyaan kun booy jennaan boo'uudha gad jennaan gadduudha torbaan tokko hin kolfitan jennaan hin kolfummanni rifeensa akootiin cirattan jennaan hin cirattu akootti ciradhaan hin cirachuudha akkasila yaada akkasii qabaan beektamiti jarri keenya yaada akkasii qabu ummata akkasii of hin bulchuu yaada qabu garuu kun immoo hin danda'amu kanaafuu ummata akkanatti beela'aa jiru amma mee nama kam namni Itoophiyaatti galuu fedhu nama kam dur Itoophiyaatti yoo galtellee keessa qaqqabnee haasa'uun feenu nama kamne Itoophiyaa keessaa amma akka jiruun baqataa uummanni biyya fedhetti baqataa jira biyya Saawudi Arabiyaatti amma ijoolleen biyya Saawudi Arabiyaa tokko yeroo biyya galani mana hidhaa keessaa jechuudha biyya Saawudi Arabiyaa warri itti dhamana turan yeroo biyya galani jireenyi biyyaa isa mana hidhaa caala cinqiidha jechuudha jireenyi qaalee akkanatti biyyi keenya akkana ibidda keessa jirti biyyi keenya akkana gubataa jirti jechuudha kanaafuu warri akkammaa fageenya baadiyyaa jiru immoo akkanatti dhumaa jira kanaafuu nuti furmaanni nu goonu karaa miidiyaa hundaan ijinee raayyaa abbaa macaa ga danda'u tanillee insha Allahu rabbuna na yaala gaba keetiin dubbisu na yaala insha Allahu rabbuna raayyaan amma ni argama miidiyaa irratti ba'ee jira ajandaa godhannee ustaaz raayyaa abbaa macaa maallaa kana ammoo walitti sassaabanii indegana tokko jedhanii kaasanii ummata kaleessa beelaan dhumaaru kana ummata haadhaaf ilmoon du'aa hootu kana qabanii maallaqa akka qaqqabsiisanu insha Allahu rabbuna akkanti yaanna malee yaa hawaasa keenya waa'ee siyaasaatiin illee wal fixaa oolu bu'aan qabu kanaafuu tokkoomne kanaafi gandaafi naannoo wal qooduu dhiibnee maallaqa nam tokko mataa keenyatti haguma dandeenya Itoophiyaa kuma kudhan buufnaan kuma shan buufnaan ni ka nuti har'a miiliyoona meeqa biyya alaa jirra ummanni kanaafuu hawaasa keenya gargaaruudha dhugaan baay'ee ta'u qalbii na cabse barruu sana arge baay'ee ta'u qalbii na cabse obboleewwan kiyya yoo danda'ame viidiyoo kana sheer walii godhaati hawaasa hunda akka ga'u